Tani ati fidi waan bakkuma isii fida. Warri biyya keessa jirtan warri biyya keessa jirtan Oromiyaa keessa warra isii qabeeytan bilbila isaanii faamilii isaanii soqaa fida. Ijoolleen isii himattan warri Shaashamanii walaa gara sagureetee kaasaa ta'e bakka barbaadde baaleetee bakka barbaadde kan himattu faamilii isaanii soyina gosa isaanii sanii himattanii dhayxanii himattan jechuudha. Isaanii bilbila isinii kennina ganda isaanii mana isaanii baasne faamilii da'oodha inni irraa murraa wanni iyyuu tiraanspoortii ana isinii kafala bakka deemtan akka dhayxanii warra himattanii jaarsa ganda sanii himattanii birrii teessan jaarsi beekee ka magaalaan sun beekee hattuu akka taate gandatti beekamtu sii goona sindiifnu kanatti taphatti biiftu taphatti sindiifnu kana booda ilmaan namaan boochu beekuu qaba ganti kee dhokattee hin jiraatu feesbuukii tiktookii bicha sitti ni iyyuu achi booda seeraan sitti deemnaa jechuudha. Okey maal jedha maatii isii beeka kootu seen akkanatti hattee hin teettu jechuudha. Kabiraallee akkanuma isinii deemna gosatti isin saaxilla wallaahi wani qaldiin akkana asirraa tiktook irraa iyyinu hin jiru gosa sitaa saaxilla seeraanillee sitti deemna obboleeyyan kee yoo kofale taate kofalee Shaashamanii keessaa nama qabnaa jechuudha nama seeraan isin gaafatu. Namuma isii kan seera dhiyeessu qofa ni jira nama biyyaa nyaatame ka jirtu yoo jiraatte keessaan nu qannamii ka isiin si nyaatte yoo jiraatte qabeenyi isii jala deemi qoradhu qabeenyi biiftuun biyya goote yoo jiraate qabeenya ilmaan Oromoo akka ta'e uummata keenya beeka. Akka jedhamu makiinaa bittee Isuuzuu bittee mana yoo bitte qabeenya ijoollee Oromoo akka ta'e kana jala saradii beeka. Ana Ameerikaa jira birrii wayii naa gootu naa qooddu hin jiru haqa namaa dubbanna isinii ta'uu fudhadhaa akka dhuunfaatti rakkoo biiftu irraa hin qabu garuu qaraanii qarshii namaa nyaattee kana ilmaan Oromoo asirraa boottu kun isanuu ijoolleen ta'e sossodaachifti jedhanii akkamii himattamee namni waan siqqoo mandoo haa dubbatu ittiin jedhan mee nam tokkummaan haa dubbatu mubaarak haa dubbatu soo irraa jechuun bakka seentu laalladhu bakka seentu bakka tittattu bakka biraatti godina biraa ijaaratta jechuudha yookaan gosa biraa ijaaratta wanni siqqoo mandoo hattuun siqqoo mandoo waamachuu hin qabdu walumaayyuu nama nagaatti waamatu qaba warra siigalee akka abbootii isaaniitti yaadu siigalee akka abbootii keenyaatti warra yaaduttu siqqoo mandoo waamata malee kashalabbeen hattuun duriyyeen aykeessa wal geettu waamachuu hin qabdu bakka nun buutan jechuudha kanuma siin jedha baalageen bakka nun buutu maqaa keenyaa hin dhahin kan taate hattuu maqaa kanaan gaafa ammoo birrii nyaatan isaan hin argine jechuudha. Gaafa hannaa wanni nu himatan hin jirtu uummata keenyaallee bu'aan ati buusta takka hin jiru jechuudha. Akka tiktook irra waggaa 4 turre takkaa bakka qarqaarsaa si argine hin beeyin. Inumaa dhiibba ba'aa yoo nurratti taate malee bu'aan ati uummata kee yoo zaraftee hattee salphiftee ilmaan naannoo kanaa boochifte malee takkaa bakka qarqaarsa namni buqqa'utti illee sii sumuna kennu argee hin beeku. Hattuu sappoorti godhaa turte isin durallee si beekna jechuudha. Asirratti takka bakka qarqaarsaatti si argine hin beeku. Sumuna si nama naannoo kanaa dhufu sagalee kee dhageenye hin beeknu asuma qalamii dibattees gubbaa taa'aa oolte malee hattuu fi hattuu wal sappoorti godhaa turtan malee si argine hin beeknu kanuma si himu. Abboo namichi maaliif keessaa ba'e? Kunin kijiba asula qotee bulaan maabiraatii ga'eedhu maabiraatiin udduu teetitti si haa iftu qottoo himtee yookaan deeme. Namni gariin waa balleessuu barbaada. Namni biraa mucayyoo tana beeytan. Namni mucayyoo tana beeytan. Ganda isii namni beeytan warra isii namni beeytan qabeenya isii namni beeytan. Information dabarsaa kenna wanni dhufu wayiitu hin jiru. Maal tarraba geeree inshaallah maal jechuudha. Hoon jirta miira keessa galtee aseentuuf dhiira sisee yoodaadhi intalaati soori maabiraatii jennan. Miira keessa si gal jedhu kun amma sisee hayyee dubbadhu amma hiifama. Jiiftuudha seetu. Inni waan hin beeku mucattii waan takkarraa. Ofiis sobee galmee. Kanaa miti yeroo wanni si arrabsiinu maanu sobdu. Nan arrabsin baala. Sin arrabsu maanu sobdee jedha maanu sobda akkasuma jechuu barbaade sitti waan jiru rakkoo hin qabu. Maanu shawwadde garuu maal yaaddeeti garuu jechuun taphaaf immoo waa yaaddeeti ajandaan warqaa jijjiiru. Qaldimaaf jedhe wallaahi laazim. Ijoollee isaati atuu qoratamuu qabdaa dur. Nageellee arsii.
Ayyash wareeda manni nu keessa taa'e dukkan achi kee akkaataa walitti dhufne duraati jammaree akka isiin kana booda silkina jalaa kaasuu didde himadhaanii dura gaafatamuu qabdi. Ani ergan gaafadhe narraa cadhistee namni. kanuma jedhee barkeessaan gaafadha Rosa. ergi jenne Kummaan sii kennaa keessaa na dubbisi. Fooloo naa deebisii Keessaa na dubbisan sii kenna. gaafadhu yoo Naa kenni barbaadde natti illee erguun dandeettaa gaafadhu tokkummatti illee kenni rakkinni hin jiru akkasuma oofite gabayaan ishi galatooma. Ulfaadhaa deebisteetti fooloo. Maama fooloo naa deebisi situ ana malee. nambara tokko tuqaa jedha sila koo namuma ganda keessan keessa biyya keessa Deebiseera. Si erga. Yoo isin birrii koonaa kennite dhufeetanii himashi maaliif jennaani akkuma dhufanii himatan gaafa fudhatanillee himachuu gaariidha. Dhufee himachuudhaan namni dudubban deebi'uun sodaatu waan ta'eef. gaafadhu yoo isin dadhabdan dubbanna irra deebina ayyaa rakkoon qabu yoo barbaadde nutti illee ergi rakkummatti illee ergi rakkoon qabu Waa tokko jedhu ishii waa tokko namatti himu yoo namni dhaga'eef ilu. dhufuuf yaaddu ibsadhu yaada kee Anamma namni amma himachuu dhufe kuni suuraa isaa ofirkaa hin qabu silkiisii malee riisitiin birriitti ergeef sagalee siimoon hin qaba. Namoonni waan akkanaa gootan anoo suuraa siin qabu jettanii suuraa nama sanaa qabatanii sodaatan yoo jiraata kottaa himadha kanumaanuu qabamuu hin danda'a. Kanaaf sagalee isaa waraabama jechuudha gizeetti dawwalamee haasa'amu kottaa himadhaa isiniin jedha amma suuraa siin qabu gimbirrii kiyyammoo akka irraa fudhabdii hin qaba. Inshaallah dhufeeni maa nagaan tura. akkas ayyee galatoon abiibti nagaa keessa jiraata akkas keessaan yaaliiti hayyee ummata keenya biiftuu jedhaa sun eessa isa mucayyoon tuni qooy eessaa baate reeqa yoo wallaaltan biyya biraatti achitti dhuftee isinii maxxamoo namni martuu waganda kanaan jirtani akkamiin wallaaltan rakkinni keessan maal moo akkasiin zaraftu barbaaddan qajeela amma akkasii miti guyyaa lama naa eegaman qoradhaan jechuun yoo maqaa jijjiiratte hin beeknu garuu namni Dubaay hin jiru nama dhabu yoo dhugaan wal jallinna taate malee namni nama isii wallaal hin jiru si galee maal waa bineensa waliin galtii nama waliin galtiimi Dubaay matana si galee namnummaan sunuu beekuu danda'a yoo dhugaan hattuun ol ijaartee itti gaafatamtu kantiibaa magaalaa Dubaay hattuu yoo hin taane maqaan isii ol dhufatu hin jiru. hattuun himtu hin jirtu waliin himtu nama jira kan nama gaarii keessa jiraatan isa ta'ee dhokachuu hin danda'ama hunda dhufe. Ani mucayyoon tuni isintu bakkee hin beekne malee bade maqan. Asuma akkanuma shaashamanee kofalee adaabaa akkanuma asaa asuma jedduu kanneen. Hin dabartu kana bade maqan asaa sana fakkaate akka laalu. Akka shakku. I think ganda kana biran tatu maa Nasriin Alolee fa'aa waa wallaaltiin beekti yoo Jimbeeti malee baasaa isinin jedha mucayyoo tana baasaa. Birrii uummataa zarafamee baasaa jechuu barbaadeeti. Baasa gara wanniitiin ni deemna gara seeraatti. Namni tokko Dubaay keessa ilu obsa qofa naa godhadhu namni tokko hafaan jirtu ijoolleen hamma gurguddaan laakkoon kun hundi taraa dhufaa jirti wallaahi. Maraafiti tartiiba galchi maraafiti marti isaatu warri Dubaay hiriyaa keenya taatanii iftanii abbaa keenya taatanii wanni dhufnaaniin asirra dhuftan warri waraabadhaa poosti godha ibaluun kiyya na laatu qame noo hin jiru. Kun isinillee carratti isin biran fidin malee isinirraa fudhata jechuudha. Akkamitti wal baasuu danda'u maal rakkoon keessan qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hattuun akkamitti wal wanjaltii miti yoo akkuma jettan danda'amee carraa rabbi godhee biyyumarraa namnumti beeku argame akkasitti